Gaaffii mirgaa Oromoo aangomsuun furama. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Akeekaa fi fedhii mootummaa cunqursaa guutuuf jecha mirga uummattootaa kabajuu hanqachuun Itoophiyaa nagaa fi sabatiinsa dhorkatee jeequmsaaf hokkara keessatti babal'ise. Olaantummaan murna bicuu humnaan gad dhaabame uummattoota wayyaba mirga dhablee taasise. Hiyyummaa fi beela dagaagsee jireenya gadadoo fi gadaantiif sababa ta'e. Har'a uummattoonni harqoota cunqursaa humnaan irratti fe'ame sadarkaa baachuun dandeenyeen isaan gahuurraa mootummaa madda rakkinootaa kanarratti finciluun diddaa farra cunqursaaf saamiinsaa gaggeessaa jiran danuudha. Uummata cunqursaa ofirraa gatuuf tokkoomee ka'e biyyaa fi qabeenya isaa irratti ajajaa ta'uuf murteeffatee qabsootti seene hiree isaa irratti murteessaan isa qofa ta'uu hubatuun mirga humnaan dhabe deebifatuuf wareegama fedhe fudhatuuf dhaaba isa hoogganu jalatti hiriiree qophaa'e humni dhaabuu danda'u akka hin jirre galmeen seenaa uummattoota cunqurfamoo haalaan hubachiisa. Kana hubatuu diduudhaan saamiinsaaf cunqursaa itti fufsiisuuf yaaliin godhamu salphifamuu fi aangoorraa qaarsifamuu cunqursitootaan akka xumuramu seenaan qabsoo uummattootaa dabalee hubachiisa. Uummanni Oromoo mootummaa wayyaanee TPLF ofirraa jigsuuf dhaabasaa adda bilisummaa Oromoon hoogganamee qabsoo walirraan cinne gaggeessaa har'a ga'uun eenyuyyuu jalaa dhokataa miti. Haa ta'u malee mirgi uummata Oromoo kabajamuun dantaa Oromiyaarraa argatu kan irraa kutu ta'uu kan hubate wayyaanee TPLF diddaa uummata Oromoo kana humnaan ukkaamsuun sirna saamiinsaa fi cunqursaa humnaan diriirsate jiraachisuuf murteeffate kaasuu diduudhaan uummata Oromoo saamuu, ajjeesuu, hidhuu fi milishoota naannoo biraa itti duulchiisuu fi dararuu akka itti fufetti jira. Har'a uummattoonni Itoophiyaa addatti uummanni Oromoo labsii hatattamaa mootummaa shororkeessaan labsameen bulchiinsa waraanaa jalatti argaman. Labsii hatattamaa kanaan qabsoo uummattootaa nan dhaamsa jedhee herregus kan ittiin milkoofne ta'uu diddaa uummanni Oromoo fi uummattoonni biroo agarsiisaniin addatti ammoo murannoo miseensota adda bilisummaa Oromoo qeerroon mirkanaa'ee jira. Labsii hatattamaa labsateen kan diddaa uummattootaa dhaamsuu dadhabe mootummaa wayyaanee jibbaataaf tarkaanfii farrummaa garaagaraa fudhataa akka jiru ifatti mul'ata. Tokko diddaa fincila gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti ol guddatee itti fufiinsaan waggaa lamaa oliif Oromiyaa keessatti adeemsifame aangoo mootummaa murna bicuu gaaffii jala galchee muddamsuu seensisuun dhugaa mul'ataa addunyaan hundi argedha. Mootummaan fincila uummattootaan baarage kun uummattoonni maaliif anarratti fincilan? Gaaffiin isaanii maali jedhee furmaata itti barbaadurra rakkoo jiru caalaa tammeessuun bittaasaa itti fufsiisuu akka tooftaatti raggaafateetti jira. Akka kanaan uummata Oromoo diddaa isaatiin aangoo isaa gaaffii jala galchee fi humna ta'uusaa agarsiise rakkoon jirreef salphaatti furamuu danda'u uumuun
olloota isaarratti kakaasee akka isa lolan taasisuun humna isaa fi dandeettii jaarmiyaan qabsoon argate laaffisuu fi rakkoo kanaan akka qabamu taasisuu akka tooftaatti raggaafatee itti fayyadamuu irratti argama. Akka kanaanis milishoota uummattoota ollaa Oromoo qubatan ofii leenjisee fi ajaju Oromoo lolchiise. Karoorri farrummaa kun hanga mootummaan farra uummattootaa kun aangoorra jirutti kan itti fufu ta'uun hin shakkisiisu. 2. Dandeettiin jaarmiyaa Oromoo keessaaf alatti jabaataa fi ititaa dhufuun yaaddoo mootummaa wayyaanee isa biraati. Tokkummaa fi Oromummaa jaarmiyaa irratti hundaa'ee jabaataa dhufe kana hanga hin dhabamsiifne yookiin hin dadhabsiisnetti jireenyi isaa shakkisiisaa ta'uu hubaturraa mootummaan farra uummata Oromoo kun tokkummaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo irratti duuluu karooraan qabatee sosso'aa jira. Oromoo irratti kakaasuu dhara sossobbii gowwoomsaa fi humnaan ragaa walirratti taasisuun jibbiinsa babal'isuun tokkummaa Oromoo diiguuf keessaaf alatti bal'inaan hojjetu irratti argama. Tooftaan har'a bulinaaf hordofamu kunis hanga mootummaan faashistii aangoorraa hin buufamnetti kan itti fufu ta'a. 3. Bittoonni kan guutuu hin dandeenye akka guutanitti lallabuun ummata abdiin jiraachisuun amala isaanii ittiin beekamanidha. Ummanni abdii kijibaa abdatuun akka jiraatu taasisuun dorgomaa kan hin qabne mootummaa wayyaanee TPLF diddaa ummata Oromoo caasaa jaarmiyaan qindaa'ee qabbaneessuuf waadaa kijibaa dhuma hin qabne tarrisuun ummata Oromoo sossobachuuf yaalaa akka turee fi jiru dhokataa miti. Haa ta'u malee tooftaan kun itti dammaqamurra akka yaadametti ummanni Oromoo bittaa wayyaanee ameen jedhee akka fudhatu taasisuu hin dandeenye. Tooftaan gowwoomsaa bittootaa kunis hanga wayyaaneen aangoorraa hin buufamnetti hin dhaabbatu. Kanneeniin alatti tooftaaleen diinni itti fayyadamu hedduu ta'uun dagatamuu hin qabu. Ummanni Oromoo sabummaa isaatiin kabajamee jiraatuuf qabsoo bilisummaa gaggeesseen fincila gabrummaatti xumura gochuuf Oromiyaa mara keessatti finiinseen qabsoo bilisummaa fuula duratti furgaaseera. Injifannoon siyaasaa fi jaarmiyaa diina irratti gonfatame olaanaa ta'uun hubatamaa ta'ullee tarkaanfii humnaa fudhatamaa jiruun har'as taanaan qe'eesaatti nagaa argataan jiru. Seeraan alatti hidhamuu fi ajjeefamuun qabeenyi isaa saamamuu fi barbadeeffamuun irraan dhaabbanne. Lafa isaarraa buqqaafamuu fi biyyaa baqachiifamuun akka itti fufetti jira. Roorroon daangaan alaa irra ga'aa jiru kun dhaabbatuu qaba. Kana kan dhaabu ammoo daandiin tokkichii fi filmaata biraa hin qabne qabsoo bilisummaa itti jiramu galmaan ga'uuf warraaqudha. Waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti saamichaa fi dararaa daangaan qabne uummata Oromoo irratti fudhatamaa jiruu fi shira raawwatamaa jiru kana qabsoo jalqabame xumuratti gochuuf waamicha hatattamaa kana dabarsaam. Waraana bilisummaa Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoof. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo irbuu uummata isaaniif seenan kabajuudhaan lubbuu isaanii bakka bu'aan qabne osoo mararfatiin kennanin qabsoo bilisummaa sadarkaadhaan gahanii jiran. Qabsoo sadarkaa kana gahee jiru guduunfuuf har'as gaafatamni olaanaan miseensota adda bilisummaa Oromoo irra jira. Waan ta'eef miseensonni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa fi biyyoota alaa garaagaraa keessa jiraatan hundi murannoo fi cichoomina kanaan dura daran cimsatuun karaa danda'ame hunda qabsoo bilisummaa finiinsuu keessatti qooda keessan dachaan guddisuun akka sossootan addi bilisummaa Oromoo dhaamam. Qeerroo Oromoof. Kaa'imman Oromoo qabsoo bilisummaa adeemsifamu keessatti diina dura dhaabbatuun seenaa boonsaa raawwataniin uummata isaaniitti kabajaa horaniiru.
hegeree isaaniif hiree isaanii harka galfatuuf daandii dheeraa deemanii jiru. Dardarri Oromoo kan ittiin boonamuu fi kanneen biroofis fakkii ta'uurraa gootummaan faarfamam. Wareegamni qeerroo fi qarreen baafame caalaatti milkaa'ee firii akka godhatuuf amna gabaabaa nu hafe irratti cichanii qabsaa'uun kan booriif hin bulfamne dirqama Oromummaa hunda keenyarra jirudha. Waan ta'eef qeerroon Oromoo uummata Oromoo dukkana gabrummaa jalaa baasuuf guca ta'uun bobaatee murannoo fi gootummaa kee mirkaneessite akeeka kaateef bakkaan ga'uuf akkuma kanaan duraa tokkummaan ka'im. Jaallanii fi waahillan kee si waliin hiriiruun gumaacha lubbuu baasuun qabsoo Oromoo addunyaatti beeksisan yaadadhu. Kaayyoo isaanii kan bakkaan geessu ta'uu agarsiisi. Uummata Oromoo bal'aaf gootummaa kee si qofa osoo hin taane alagaa dhiyoo fi halaalaatu siif beekam. Kan himamuun alatti akkasumas kan fagoo dhiifnee isa dhiyoo kaasuun qofti gootummaa keetiif ragaa ta'am. Akka uummata walabummaa barbaadu kamuu baroota dheeraaf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatuun wareegama hedduu baaftee jirtam. Wareegamni waggoota lameen as aanan keessa baafte ammoo yoomiyyuu yaadatamaa jiraatam. Wareegama qaalii baafte kana addunyaatu raajeeffatem. Fira qabsoo hundatu itti gammadem. Gootummaa kee kanneen waakkatu kajeelan hunda rifaasiftee mataa gad qabachiiftem. Qoodamiinsa diinni uumuuf yaale cabsitee bahaa dhihatti kaabaa kibbatti tokkoomtee ka'uun kee diina qarqara qabriin gahe jiram. Kan si hafate diina hin jirree jiraa fakkaatu kana qabriin gahuudham. Waan ta'eef qabsoo bilisummaa Oromoo wareegama lammii Oromoo hundaan xumuratti dhihaate kana xumuruuf har'as akkuma kanaan duraa tokkummaan diinarratti ka'im. Akkuma kanaan duraa finciluun diina watwaachisim. Humna ta'uu kee dabalii itti agarsiisim. Lammiilee Oromoo caasaa diinaan hammatamtanii jirtaniif mootummaan wayyaanee uummattoota Itoophiyaa maraan jibbamee fi tuffatamee akka jiruu fi qabriitti kan arreedaa jiru ta'uu isin kanneen itti dhiyoo jirtan jalaa dhokataa miti. Dabalata hagamuu waliin hojjetan mootummaan wayyaanee kabajaa ilma namummaaf bakka kan hin qabnee fi safuu kan hin beekne ta'uu isin caalaa namni beeku hin jiru. Aangawoonni wayyaanee lubbamurraa dantaa adda addaan isin firoonfachuun kufaatiirraa of baraaruuf wixxifataa akka jiranis isin jalaa hin dhokatu. Alagaan har'a isin sossobatuu abdii kutatuun dhiifne isinii fi uummata keessan irratti maal akka raawwataa turee fi jiru hin dagattan. Dantaa yeroof jecha farra uummataa waliin hiriiruun ammaan booda dhaabbatuu qabaan murtii keessan ta'uu uummataaf caalaatti mirkaneessuu qabdan. Uummata booris jiraatu mootummaa booriin jirreen jijjiiruun wal taajjabsiisam. Waan ta'eef alagaaf meeshaa uummata ofii irratti ammoo farra ta'uu lagatuun garee uummataa ta'uu keessan dalagaan agarsiisam. Kan injifatu uummata waan ta'eef maqaa dabruun seenaa boonsaa hin dabarre raawwadham. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 7 bara 2017. Aya Studio.
fardinyatu arota tunya tamale alagan kaenu nalu alota tudala male jaranama jalacha benya inafu kuma barato takenya jarri kalu barekino akalatani nyatu ini barata kenya kuma sabakoti sumisani tatatu jaranama Refudina balafutani arengatina ittin nuftani aditti makadenya tolan shimala nafufi jabe kurasi tolan harka gane birfinen intatu yomille makale sultan intatu gale makale burai intatu gale makale jaranama sinanaga sinanaga Balami aku sae, na laban turgae, basasu ya duma utal, hubunga lage, salale rana turgae, turi kupa na turgae, santale rana turgae, malagara na turgae, hambu kupa na turgae, sapatara na turgae. Wanti garbuutaan kan qabu qabeenya saba koo nyaatee fite qabeenya saba koo nyaatee fite nuraayaa sabarreen jiraan qorrafee wanti gabruun biyyan qabuudhaan gaalite qabeenya saba koo nyaatee fite nuraayaa sabarreen jiraan qorrafee duraa kanan jedhe beekaa goota naman ajajabee goota naman ani hoo goota naman ani hoo goota naman ani keerroota naman ani hoo goota naman baatee aduun bilisu gabroonfata salphinni kee gabroonfata salphinni kee yaa gabroonsa salphinni kee leenjinaluu siree buusa malee mogor buusa malee biyya bahaa ofii nagata yooduu malee leenjinaluu siree buusa malee mogor buusa malee biyya bahaa ofii nagata yooduu malee alaltuya mukakache arkeerreessa oromoo babarruu qeerreessi dalche jajjabee qeerreessi dalche yaa soba nyaataa sitti bari yaa soba nyaataa gurrisiku yaa soba nyaataa sitti bari yaa soba nyaataa gurrisiku yaa soba nyaataa gurrisiku yaa soba nyaataa sitti bari yaa soba nyaataa gurrisiku yaa soba nyaataa sitti bari leenjina luumoo barbuusa malee biyya baakoo gurgurtuu een badamu 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 ka'ee baakoo gurgurtuu een badamu. Wanti garbuutaan kan qabu qabeenya saba koo nyaatee fite qabeenya saba koo nyaatee fite nuraayaa sabarreen jiraan qorrafee wanti gabruun biyyan qabuudhaan gaalite qabeenya saba koo nyaatee fite nuraayaa sabarreen jiraan qorrafee duraa kanan jedhe beekaa goota naman ajajabee goota naman ani hoo goota naman ani hoo goota naman ani keerroota naman ani hoo goota naman baatee aduun bilisu gabroonfata salphinni kee gabroonfata salphinni kee yaa gabroonsa salphinni kee gabroonfata salphinni kee yaa gabroonsa salphinni kee gabroonfata salphinni kee yaa gabroonsa salphinni kee gabroonfata salphinni kee.
Akkam jirtu daawwattoota keenya ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoon isiniif dhiyeessa. Miidiyaan haqaaf dhaabbate uummata biratti jaalatamaadha. Uummanni Oromoo miidiyaa dhimma isaarratti xiyyeeffatu akka hin qabaanne taasifamurraa baroota dheeraadhaaf dhimma isaarratti alagaa taasifamee turfame. Miidiyaa ofii dhabuun Oromoon eenyummaa isaa fi walii isaas akka hin beekne taasisuuf gargaare. Haala keessa jiru haala naannoo fi addunyaa irratti odeessa haqaa fi qabatamaa akka hin arganne taasisuun odeessarraa fageesse. Uummanni Oromoo dheebuu odeeffannoo haqaaf qabu kan bahuu eegale tamsaasni raadiyoo Saabaawoo sagalee bilisummaa Oromoo erga jalqabee asiidha yoo jedhame dhara hin ta'u. Saabaawoon arraata adda bilisummaa Oromoo dhimma Oromootiif dursa kennuudhaan odeessa uummata Oromoo gargaaru dhaqqabsiise, seenaa Oromoo hubachiise, firaa fi diina isaa akka adda baafatu taasise, haala keessa jiruu fi mirga qabaachuu malee barsiiseedha jechuutu danda'ama. Miidiyaan ABO'n hoogganamu kaayyoo qabsoo Oromoo milkeessuuf kan hojjetu ta'uun ifaadha. Waan ta'eef wanneen qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessanii fi gargaaran irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetama. Akeeka kanarratti hundaa'uudhaanis odeeffannoo haqaa fi qabatamaa uummata Oromootiin gahama. ABO'n maaliif akka qabsaa'u uummata Oromoo hubachiisuudhaan dhiibbaan alatti murtii ofii akka fudhatu taasisuu, kanneen faallaa dantaa uummata Oromoo dhaabbatan dursee hubachiisuu fi akeekni ittiin deeman kan uummata Oromoo hin fayyadne bilisummaa dhugaa argamsiisuu irratti hanqina kan qabu ta'uu hubachiisuudhaan murtii dogoggoraa irraa akka of eegu taasisuu irratti qoodni gumaachee fi gumaachaa jiru ol aanaa ta'uu uummatichi abbaan dhimmaa ragaa ta'a. Har'a addunyaan yeroo kamiyyuu caalaatti odeeffannoo irratti hirkatti. Kan odeeffannoo haqaa fi qabatamaa yeroon hin arganne yeroo waliin tarkaanfachuu hin danda'u. Haala shaffisaan jijjiiramu keessatti qooda isaa kan hin beekne, haala itti as adeemaa jiruu fi haala farreen uummataa itti jiran hin hubanne, dhimma isaa sirnaan beekee murtii qajeelaa fudhata jechuun ulfaataa ta'a. Farreen bilisummaa fi dimokiraasii miidiyaalee qabanitti gargaaramuudhaan uummata Oromoo dogoggorsuuf halkanii guyyaa hojjetan. Kan isaaf dhimman fakkaatanii ololuudhaan dantaa isaanii tursatuu fi tikfatuun dhara haqa fakkeessanii dhiyeessu. Bittaa isaanii jala tursuuf abdii hin guutamne abdachiisuun abdiidhaan akka jiraatu miidiyaa dhuunfatanitti gargaaramu. Kan diina uummataa hin taane diina fakkeessanii dhiyeessuu, akkasumas jaarmiyaa haqa uummataa falmutti maqaa garagaraa maxxansuudhaan akka irraa fagaatu taasisuudhaaf ifaaju. Uummanni Oromoo miidiyaa isaaf dhimmu erga argatee kudhanoota 3 hin caalle. Waggoota gabaaboo kanneen keessatti kan hojjetame garuu salphaa hin turre. Xiqqaatu gama miidiyaa dhaabaatiin uummanni Oromoo haala keessa jiru hiraar bulchiinsi alagaa irraan gahu beekuu, eenyummaa fi seenaa isaa baratuu fi hubatuu danda'eera jechuutu danda'ama. Har'a uummanni Oromoo dhimma isaa beekee sadarkaa rakkoo isaaf furmaata argamsiisuudhaaf bakka hundaa wal dhaga'ee fi harka wal qabatee qabsaa'uu ga'uusaa uummata ifatti agarsiisedha. Jabina qabsoo bilisummaa Oromoo fi tokkummaa Oromoo argamsiisuu keessatti qoodni miidiyaaleen Oromoo addatti immoo sagaleen bilisummaa Oromoo yoomiyyuu kan hin dagatamnedha. Hundeeffamni sagalee bilisummaa Oromoo wayita kabajamu kanatti har'as taanaan uummanni Oromoo miidiyaalee isaaf dhimman odeessa qabatamaa fi haqaa ittiin gahan, shira diinaa fi farreenii saaxilan, hegeree isaa isaaf akeekan kanneen biroo irraa adda baafatee beekuun barbaachisaa akka ta'e yaadachiisuun karaadha. Miidiyaaleen ABO akkuma kanaan dura odeessa haqaa uummata Oromoo biraan gahuu irratti hojjechuu itti fufan. Shira diinaa dursanii saaxiluudhaan uummanni keenya dogoggora irraa akka of eegu taasisuuf kan irraa eegamu hojjechuu irraa of hin qusatan. Tokkummaan Oromoo caalaatti cimee akka mul'atu taasisuu irratti hojjechuun ammas akeeka miidiyaalee adda bilisummaa Oromooti. Waliigala uummanni Oromoo akeeka ka'eef bakkaan gahatuun biyya isaa irratti abbaa, hiree isaa irratti murteessaa taasisuudhaaf miidiyaaleen dhaabaa kan danda'amu hundaa kan guutan ta'uu wayita hundeeffamni Saaba'oo waggaa 29ffaa kabajamaa jiru kanatti
irra deebi'uun mirkaneessina. Nanki kamen, Nanki kamen, Nanki kamen, Nanki kamen, Nanki kamen, Nanki kamen, Nanki kamen. Idana mahoda kesa kero jira, abdin kutakina jabata ya fira. Dibawa bonde bekero tubo besai, bilisuma saba hawa udugumsa. Ta eyoripu inna beseani, ino kate male male, inna mutipani. Ta eyoripu inna beseani, ino kate male male, inna mutipani. Nanki kamen, 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 nanki kamen. Nanki kamen, Nanki kamen jada ya jarana, bilisumman walabumman walini barana. Nanki kamen jada ya jarana, bilisumman injifannan walini barana. Nanki kamen, Nanki kamen, Nanki kamen, Nanki kamen. Agasan nagahan nugafachuun dhiifnu agasan deebisan yoomuu gadiin ciifnu akkuma dhageenye akkuma agarree akka irraa jirru akka irra dabarree qabsoo yoo eegalan qabsaan ni kuufan suni kufee nafuu qabsoon itti fufan. Qabsoo yoo eegalan qabsaan ni kuufay, suni kufee nafuu qabsoon itti fufay. Nanki kamen, 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 nanki kamen, nanki kamen, nanki kamen jada yaa jarana, bilisummaan walabummaan walini barana. Nanki kamen jada yaa jarana, bilisummaan injifannoon walini barana. Kallachi qabsoo Oromoo abaa'udha. Turreen ganamaa fi dhugaa isaaf isa qofa. Kaayyoon Oromoo hiree ofii ofiin murteeffachuudha malee kaan dhiibuu miti. Injifannoo afaan qawwee fi wareegama qaalii qabsaa'otaatiin dhuunfan. Hanga feene turus kaayyoo raammamu. Galgalli keenya milkii fi injifannoodhaan saasi qabu. Qabsoo kan jalqabee abbaan hin fixaatu, isa lubbuun darbuus ilma guddifatu. Kan hin beekne abaruu barsiisa garsiisa, kan turre na agarree garsiisa dandeessa. Alata kontinu akkuna maataata, haga gaaffiin deebuu qabsoon ni jiraata. Qabsoo yoo biniin hundumtuu dammaqi, bilisa haa ta'uu gabrummaarraa maqi. Alata kontinu akkuna maataata, haga gaaffiin deebuu qabsoon ni jiraata. Qabsoo yoo biniin hundumtuu dammaqi, bilisa haa ta'uu gabrummaarraa maqi. Meesa kam sodaattee dhiqateessa, maaliif nu doorsifti waan kireeffa. Saba waliin du'uun du'a miti, kottu bahii loli hin sodaatin. Kottu bahii loli hin sodaatin, kottu bahii loli hin sodaatin. Hin sodaatin gurba hin sodaatin, kottu bahii loli hin sodaatin. Kallachi qabsoo Oromoo abaa'udha. Turreen ganamaa fi dhugaa isaaf isa qofa. Kaayyoon Oromoo hiree ofii ofiin murteeffachuudha malee kaan dhiibuu miti. Injifannoo afaan qawwee fi wareegama qaalii qabsaa'otaatiin dhuunfan.
erga mala wal quunnamtii keessaa tokko kan ta'e raadiyoon kalaqamee kaasee biyyoota addunyaa garaa garaa keessatti mootummoonni dhaabbileen garaa garaa fi murnoonni adda addaa teknooloojii kanatti fayyadamuudhaan yookaan gargaaramuun yaada akeekaaf dhaamsa qaban karaa salphaa ta'een ummata yookaan hawaasa barbaadan dhaqqabsiisaa turaniiru dhaqqabsiisaas jiru. mootummooti garii dhugaaf haala jiru uummata bulchan hubachiisuu fi beeksisuuf oggaa itti gargaaraman gariin ammoo miidiyaa uummata tajaajiluu qabu kan dhuunfaa godhatuun fedhaaf hawwii isaanii qofa akka calaqqisutti itti fayyadamu. haqaaf dhugaa uummataa ukkaamsuun akka hin dhaga'amnee fi hin beekamne taasisu. kijiba aangorra isaan tursu ittiin ololatu dabarfatu mootummaa farra dimookiraasiif mirga ilmaan namaa ta'e cululuqsanii dhiyeessuun qalbii uummataa ittiin hatuuf yaalu aadaa afaaniif seenaan uummata bitaa jiranii akka ittiin hin dabarfamne gochuun akka hin beekamne akka hin dagaagne ukkaamsuun quucarsu. ummati Oromoo haala akkanaa keessa qaxxaamuree miidiyaa kiyya jedhuu fi odeessa irraa argatu akeekaaf fedha isaa calaqqisu maalummaa isaa barsiisu eenyummaa isaa mul'isu kan argate bara 1988 tti ture. kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin qophaa'ee balbalii gabaabaa meetir baandii 31 irratti galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 12 fi walakkaarraa hamma sa'aatii 1tti gara keessanitti afaan Oromootiin darba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. sagaleen kee kooti koos kan Oromooti iyyaan daaqqotii mallattoo ifaatii bakkalcha bariiti wallaalaa barsiisaa seesaa onnachiisa farra gabrummaati sagaleen kee kooti koos kan Oromooti iyyaan daaqqotii bakkalcha bariiti mallattoo ifaatii kan wallaale barsiisaa seesaa onnachiisa farra gabrummaati sagaleen kee kooti koos kan Oromooti iyyaan daaqqotii bakkalcha bariiti mallattoo ifaatii wallaalaa barsiisaa seesaa onnachiisa farra gabrummaati. kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya seensa qophii keenyatirraa kaatanii garamitti akka deemaa jirru akka tilmaamtan shakkii hin qabnu. Sagaleen keessan sagaleen bilisummaa Oromoo sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan kan waggoota hedduudhaaf hojjechaa tureef hojjechaa jiru waxabajjiin 15 barri 2017 waggaa 29ffaadha. Nutis kanuma ilaalchifnee bu'aa bayii sagaleen bilisummaa Oromoo keessa darbee waggaa 29 guute Dokumentari tokko qopheeffannee jirra. Dokumentariin kun akka itti aanutti isin bira ga'a. Egaa hanga xumuraatitti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jenna. Achira
Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa. Guyyaa sagaleen bilisummaa Oromoo itti hundeeffame. Guyyaa 1988 uummanni Oromootii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoodhaa sagalee keenya kan dhugaarraa dhageenyu kan abdii keenya ta'e nuuf argame jechuudha. Yeroo sanitti gammachuu guddaadhaan ture jechuudha. Dhaloota sagalee bilisummaa Oromoon dura mootummooti garaagaraa afaan Oromoon sagantaa raadiyoo jalqabanii turan. Reediyoon afaan Oromootiin jalqabuun saaba'ootu dursa miti. Isa dura mootummoonni adda addaa reediyoo afaan Oromootiin darbu baratanii dhimma itti bahan kan. Kanneen keessatti kanneen yeroo hunda maqaan isaanii kaafamu mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Somaaliiti. Afaan Oromootiin raadiyoon yeroo jalqabaatiif kan jalqabe bara 1935 yeroo Xaaliyaaniin Impaayera Itoophiyaa weerarte Xaaliyaanonni sagantaa isaanii olola mataa isaanii ittiin geggeeffachuudhaaf afaan Oromootiin raadiyoo yeroo jalqabaatiif banuun isaanii ni himama. Seenaa keessatti kun beekamaadha. Sana boodas bara 1960moota keessa 1965 raadiyoon afaan Oromootiin Moqadishootti banamee ture. Raadiyoon kun akka inni itti baname nama Sheek Muhammad Rashaad Kabaar Abdullee jedhamutu biyya Saawudii irraati barnoota barachaa turanii booda Kaayiroo irraati Moqadishootti deebi'anii mootummaa Somaaliyaa gaafatanii afaan Oromoo akka banamu gaafatanii afaan Oromootiin haa banamu malee raadiyoo afaan Oromoo jedhanii moggaasuu hin barbaanne warri Somaalee reediyoo afaan Gaallaa kan jedhuun jalqabanii Sheek Muhammad Rashaad nama Ayyuub Abubakar jedhamu nama aartii nama walaleessaadhaa fi barreessaa ture wajjin raadiyoo kanarra hojjetaa turanii. Haa ta'u immoo boodarra mootummaan Haayile Sillaasee nama ajjeesan itti ergee Ayyuub Abubakariin ajjeesise. Abdulrashaadis Sheek Muhammad Abdulrashaadis haala mootummaan Itoophiyaa itti hordofaa ture sanarraati baqatee Saawudiitti dhiyeessee akka kanaatiin jalqabe jechuu dandeenya. Jalqabbiin raadiyoolee kanneenis dheebuu uummati Oromoo odeessaa argachuuf qabu ittiin furuuf osoo hin taane akeekaaf dantaa isaanii ittiin guuttachuuf yaadurraa kan jalqabamanidha. Miidiyaalee kanneeniinis seenaa, aadaa, afaaniif duudhaa uummata Oromoo guddisuu osoo hin taane kan dalagamaa ture faallaa kanaa kan ta'e eenyummaa uummata Oromoo balleessuudhaan eenyummaa alagaa fudhachiisuuf yaaluudha. Akeeka dachee Oromiyaa dhuunfatuuf qaban ittiin guuttatuuf Oromoo amantiif naannoon qooduun kaayyoo kaaniif galmaan gaachuuf itti gargaaraman. Kaan ammoo mirga bubuutuu hiixatuun dantaan Oromoo kan kabajamee fi guutame fakkeessuun ittiin ololan. Sagaleen bilisummaa Oromoo kaan irraa kan adda bahu kaan yeroo jennu gaa bara duraa sanas reediyoon adda addaa numa turani. Afaan Oromoos bananii turan achuma keessatti sekshinii afaan Oromoo bananii akeeka isaanii ittiin oofachaa turan. Akeeki jarri sun qabsaa'anii fi kompiliitilii faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo faallaa mirga Oromooti. Kanaaf faayidaadhuma isaaniitiif hojjete jechuudha. Mootummaan Itoophiyaas Haayile Sillaasee dabalatee Hararitti reediyoo baneera. Kan Moqadishootti mootummaan Ziyaad Barree jajjabeessaa ture sana dura dhaabbachuudhaaf jecha utuu hin jaallatiin Hararitti banee kan inni dhaabbateef immoo akeeka mootummaa Haayile Sillaasee sana booda immoo dargii akeeka mootummaa dargii sana galmaan ga'uudhaaf dhaabbate. Achumaanis immoo reediyoo Itoophiyaa keessattis qophii afaan Oromoo jedhanii jalqabanii sunis sirnuma mootummaa sanaa tajaajilaa ture. Faayidaa Oromootiif hin hojjenne. Haa ta'u kana keessa afaan Oromoo akka tokkotti miidiyaarra bahuunsaa gaarii ta'ee irra guddaa garuu akeeki reediyoonota sun dhaabbataniif
dantaa alagaa tiksuudhaaf, dantaa mootummaa tiksuudhaaf, dantaa murnoota adda addaa tiksuudhaaf akkasumas mootummaa wayyaanee gaafa OPDO ijaaru reediyoo isaa irratti baneefii ture afaan Oromootiin akka warri OPDO dabarsan garuu warri OPDO waan isaan achirratti dabarsan waan dhimma wayyaanee dantaa wayyaanee tiksu malee dantaa Oromoo waan tiksu hin turre sun itti fufe gaafa mootummaa ta'anis dhaqanii reediyoos televiiziinas jedhanii afaan Oromoo televiiziinaaf reediyoo irra fidanii hanga amma reediyoon afaan Oromoo ittiin tamsa'aa jiru biyya keessatti mootummaa jalatti hojjetu akkuma jirutti mootummaa sana jiraachisu mootummaa sana faarsu mootummaa keenya jedhee galgalaa ganama gadi bahee akka namuu achirra faarsu taasisaa jira malee Oromoodhaaf wanta hojjete hin qabu. Mootummaan Sumaalee afaan Oromootiin kan reediyoo tamsaasa reediyoo jalqabe uummata Oromoo akka Oromummaa isaatiin mul'atu eenyummaan isaa akka beekamuuf aadaan isaa akka dagaaguuf afaan isaa akka babal'atuuf osoo hin taane eenyummaa isaa gara Sumaalummaatti jijjiiruudhaaf jalee godhatee akeeka ittiin deemu bara sana ittiin deemu yookiin immoo Awaashii gaditti kan jiru Somaaleedha kan jedhu sana ittiin bakkaan gahachuuf. Kanaafis Oromoo Somaalee afaan wallaaleedha jechuudhaan hamma malakfatanitti hamma isa of jalatti hiriirsanitti afaan isaatiin itti dubbachaa akeeka summaa sana fudhachiisuuf yaadanii balan. Walumaa galatti sirnoonni uummata Oromoo weeraranii darbaa dabarsaan miidiyaalee uummataa akka qabeenya dhuunfaatti qabatanii dantaa isaanii tiksaa turan kun seenaan Oromoo akka hin nagaamnee fi hin baratamneef miidiyaa dhuunfatan kanaan karaa hundumaa cufan. Kanarraa ka'uun miidiyaaleen kunneen kan eenyummaan Oromoo ittiin barsiifamu, seenaan Oromoo ittiin beeksifamu, roorroof miidhaan uummata Oromoo irra ga'u ittiin saaxilamu osoo hin taane olola Oromoo eenyummaa isaa lagachiisu, tokkummaa isaa laaffisuu fi akka sabaatti mirga isaaf falmatuuf akka hin kaane taasisu irratti xiyyeeffatuun kan hojjetaa turanidha jechuutu danda'ama. Gama Itoophiyaatiin yoo fudhannes bara Haayile Sillaasee afaan Oromoo hin turre magaalaa keessa yoo inni dubbatamu baay'ee gabaabaa reediyoon afnaan jecha mootummaan darbii dhufe tarkaanfiin inni jalqaba fudhatee sabaaf sablammoonni walqixxummaadhaan biyya keessa jiraataniin ijaara kan jedhuun sabummaa beekee afaan Oromootiin reediyoon akka jalqabu gochuu reediyoo Itoophiyaa afaan Oromootiin akka dabarfaman akka darbu gochuu darbees immoo qubee gi'iziitiin afaan Oromootiin gaazexaan akka ba'u taasisu ture tarkaanfiin inni fudhate. Dargiin tarkaanfii kanayyuu kan fudhate jaallatee miti qabsoo bara sana adeemsifamaa ture yookiin immoo gaaffiin uummata keessa sosso'aa ture akeekasaa kan gufachiisu yookiin immoo akkaataan inni itti Itoophiyaa jireessuu barbaadu sana balaaf kan saaxilu ta'uusaa beekee qabsoo sabummaa dura ittiin dhaabachuuf jecha. Egaa reediyoon warri akkasii dantaa uummata keenyaaf, fedhii uummata keenyaaf, guddina uummata keenyaaf kan hojjetan osoo hin taane dhabamasaaf, eenyummaa isaa jijjiiruuf, aadaa isaa balleessuuf kan hojjetan turan jechuun ni danda'a. Kanaaf uummanni keenya hanga sagalee bilisummaa Oromoo dhufutti kan inni dhaga'aa ture kan diinni isa dhisisu malee kan ofiif dhaga'uu barbaadu eenyummaa isaa, aadaa isaa, seenaa isaa ibsuuf hin turre jechuun ni danda'a. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Rakkoolee miidiyaa ofii dhabuun wal qabatee uummata Oromoo irra gahaa ture kan furuuf addi bilisummaa Oromoo sagalee bilisummaa Oromoo bara 1988 dhaabee sagalee bilisummaa labsee
qabsaa'otaaf sabboontota gammachuun guute. Sagaleen bilisummaa Oromoo sagalee waraana bilisummaa Oromoo fi Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo fi mararfattoota qabsichaa bakka jiranii wal quunnamsiisaa turedha. Ammas jirudha. Magaalaa hamma baadiyyaatti, barattootaa hamma bartootaatti, xiqqaa hamma guddaatti, dhalaa hamma dhiiraatti, darbees jaarsaa hamma ijoolleetti sagalee bilisa ta'ee bilisummaa isaanitti labsee jechuudha. Sagaleen bilisummaa Oromoo yookaan Saabaa'oon bara 1988 wayita qilleensarra oole haalleen kanaan dura turan jijjiiree miidiyaa dantaa Oromoo ibsu mul'isuuf dhugaa Oromoo barsiisu adda bilisummaa Oromoon eegalamuun qorqalbii uummata Oromoo irratti jijjiirraa bu'uuraa argamsiisee miidiyaa kiyyaa jedhu gonfachiisee miidiyaa alagaan hin durfamne kan akeeka halagaan hin masakamne adda bilisummaa Oromoon kan hoogganamu akeeka Oromoo dursu ta'uurraas ummati Oromoo sagalee bilisummaa Oromoo yookaan Saabaa'oo kiyya jechuun fudhatee jalqabaafis seenaa aadaaf afaan isaa irraa baratu eegalee qilleensi Oromiyaas kan miidiyaaleen dharaa qofti irratti tamsaasaman qofaa ta'uu nafee kan haqi keessatti dhaga'amu ta'e. Sagalee bilisummaa Oromoo akeekasaa yaadasaa barnoota isaa hubachuudhaan uummanni Oromoo miidiyaa kiyya jedhu kan inni argate jalqabaaf hundeeffama Saabaa'oon asitti ta'uu hubatu irratti innis Saabaa'oon kiyya kan jedhee kanan gammaa yaadaanis haa ta'u qabeenyaanis haa ta'u bifa adda addaatiin gargaarsa barbaachisu kennuudhaan haninni waliin hin hirree hanga hammaatti deemaa jiru. Sagalee bilisummaa Oromoos deeggarsa uummata isaatiin alatti hanga yoonaa hin ga'u ture jechaadha. Egaa deeggarsi sun maalirraati jennee yoo gaafanne fedha isaa hawwii isaa eenyummaa isaa karaa kana hubataas ture hubataas jira jechaadha. Kanarraa kan ka'e egaa miidiyaaleen kaminuu haa ta'u akeeka ofii yookiin immoo akeeka dhaabbata jaarmiyaa tokkoo yookiin mootummaa tokkoo yookiin immoo waldaa haa ta'u kan biraa uummata ittiin dhaqqabsiisuu irratti hundaa'ee kan hojjetu waan ta'eef uummanni sagalee bilisummaa Oromoos akeekni adda bilisummaa Oromoo maali? Eenyuuf dhaabbate? Eenyuuf falma? Dantaa eenyuuf dhaabbata? Isa jedhu irratti hundaa'ee gaafa sagantaa isaa tamsaasu kan uummata Oromoo haammatu ta'ee argame jechaadha. Garaagartummaan jirtu sabquunnamtiin alagaa kaan sabicha ni joonjessu. Sagaleen bilisummaa Oromoo ni hadhaadhiya, ni jajjabeessa. Dhugaa jirtutti hima. Kan alagaa Oromoo akka sabaatti laaffisuu irratti hojjetu. Dhugaa dhoksuudhaan hamlee keessatti busheessuu yaalu. Sagaleen bilisummaa Oromoo mogolee sabichaa jabeessaa ture. Dhugaa sabichi hordofuu qabus akeekaafii ture. Sagaleen bilisummaa Oromoo garuu dantaa uummata Oromoo akeeka bilisummaa Oromoo dhimma mirga Oromoo dhimma mirga dhala namaa Oromoo mirga iree murteeffannaa Oromoo dhimmoota dimookiraasii kan kana fakkaatan irratti waan Oromoo fayyadu irratti hojjeta. Akka raadiyoo paartiiziyaan tokkotti otoo hin ta'in akka raadiyoo uummataatti tajaajila qabaheedha. Credibility qabaa waan dhugaa dubbataa waan sagaleen bilisummaa Oromoo jedhe dhugaadha jedheeti uummati akkasitti fudhatee yeroo dheeraadhaaf ittiin hordofaa ture. Egaa akka inni credibility isaa kana hin dhabne tiksuudha achitti eeguudha ethics isaa tiksuudha fudhatama inni qabu kana bakka itti eeguun barbaachisaadha jedheen amana. Sagaleen bilisummaa Oromoo xurree sabichi irra deemuu qabu itti himaa gorsaa ture. Odeeffata jiru qofa dabarsaafis hin turre. Yeroo sabquunnamtiin mootummaa fi mormitootaa ololan sagaleen bilisummaa Oromoo dhugaa jirtu ifa baasee saba Oromoo fi saboota akka Oromoo dhamaasamaa jiran gorsaa hamilee itti horaa jajjabeessaa yaadaan gurmeessaa fi
ijaaraa ture jechuutu danda'ama. Hundeeffamni sagalee bilisummaa Oromoo kan miseensota dhaabaan miidiyaa qabaachuun hawwamaa ture ta'ullee baniinsisaa qophii gaanalatti akka tasaa kan ta'e ture. Hayyama argametti fayyadamuun dirqii waan tureef humna namaaf meeshaa gahaa osoo hin qabaatin dhiisuurra yaaluu wayya kan jedhuun miseensota sadiin eegalame. Yeroo eegalame kanattis istiidiyoorraa eegalee waan hundi kana lagaa ture. Sagaleen bilisummaa Oromoo yeroo jalqabe akkuma tasaa qophiin gahaan itti hin godhamin dinqataa'ummaadhumaan jalqabe jechuun ni danda'ama. Yeroo jalqabe sanatti addi bilisummaa Oromoo karaa dhihaa yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa ture sanatti mootummaa Sudaan waliin hariiroo waltumsuu fi wal gargaaruun ni ture. Sanarratti hundaa'uudhaan mootummaan sun akka reediyootti dhimma baanu nu haayyame jechaadha. Adda bilisummaa Oromoof haayyame. Akkuma kan hin eegamne gaaffiinsaa jiraatullee yeroo gabaabaa keessatti deebii kenna jedhamee hin eegamne turre. Sanarraa yeroodhuma gabaabaa keessatti dabarfachuu dandeessu kan jedhuun egaa dhaamsi waggaa darbu nama jirurraa namoota miseensota sadii irratti ramadamu jechaadha. Miseensonni sadan ramadaman kun immoo waan dhimma miidiyaa irratti ogummaa isaas haa ta'u beekumsa isaas haa ta'u hangi isaan beekan hin jiru jechuun ni danda'ama. Sanatti dabalee immoo kan hojjetamu bakki itti hojjetamu bakki irraa dabarfamu kan alagaa waan ta'eef miidiyaa istuudiyoo mataa keenyaa illee qabaachaa waan hin turreef istuudiyoo alagaatti dhimma ba'aa turre jecha. Egaan yeroo akkanaa waggaa istuudiyoo alagaatti dhimma baatu namni si waraabu alagaa waggaa ta'u nama afaan kee hin beekne waggaa ta'u xiqqoo hojii irratti rakkoon uumaa. Haa ta'u malee rakkinuma sana irra hojjechaa kan ofii qabaachuu irratti hojjetamaa waan tureef yeroo gabaabaa booda istuudiyoo mataasaa adda bilisummaa Oromoo ijaarratuudhaan anteenaa qofatti tamsaasa qofa irratti gargaarsa akka nu itti fufan taasisuudhaan istuudiyoo mataa keenyaa qabaannee hojjechuu dandeenye jechaadha. Karaa dhiha Oromiyaa walgahiin Waajaaqaa jedhamu walgahii qophii kora sabaa lammaffaa fi ta'uu fi naannoo karaa dhihaadhaa geggeeffame irratti reediyoo qabaachuun barbaachisaa akka ta'ee fi sanas harka jalqabuu qabnu irratti murtiin kenname. Murtii kana irratti hundaa'uudhaan achi turee gara Sudaanitti deebinee gara Sudaan irraa gargaarsa gaafannee gargaarsa kanaatiin yeroo gabaabaa keessatti murtiin kun ta'e yeroo gabaabaa keessatti eeyyama argannee anja argannee qophii gama keenyaan gahaallee utuu hin godhin namallee gahaatu utuu qopheessi waan kana irratti muuxannoo gahaan utuu hin jiraatin jalqabne garuu gammachuu guddaa ture. Nama hojii kana hojjetu muuxannoo itti qabu hin qabnu turre. Jaan tokko inni karaa kora sabaa lammaffaa deemuu naannoo gaadinitti wareegame roobaa jenna Huseen. Nama kanatu naannoo Kartuum ture. Namni biraadhaa gahaatti afaanuma keenyayyuu gahaatti beeku hin turre so isatu yeroo jalqabaatii fi dubbate kun sagalee bilisummaa Oromooti jedhee kanuma jechuudhaan jalqabne kun dirree gaafa dhagahame gammachuu guddaa ture. Oromoota hundumaafuu gammachuu guddaa ture. Qophiin torbanitti guyyaa lamaaf dabarfamu kun humna namaan of jabeessaa meeshaa barbaachisu guuttatee bara 1991 afaan Oromootti dabalee afaan Amaaraanis sagantaa dabarsu eegale.
Yeroon kun yeroo chaartira seename waan tureef sagaleen bilisummaa Oromoo yookaan Saabaa'oon uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummatoota biroofis madda oduu qabatamaa ta'uurraa impaayera Itoophiyaa keessatti dhageettii guddaa argate. Eegalli bara 1990mootaa keessattuu kan bara 1991 irraa eegallee kan ilaallu yoo ta'e qabsoon Oromoo boqonnaa haaraa seenuu haalli duraan biyyattii keessa ture madaalii isaa geeddarataa deemaa ture. Erga mala wal quunnamtiin jaallatiin hubachaa amanaas deeman. Kana jechuun qabsoon Oromoo jabaachaa dhufuun akka isaan qabsoo sila hin jiru jedhanii haalaa turan suni ifa baasanii haaluu isaan hin dandeessisanirra isaan geessisee jechuudha. Kanaaf sochii Oromoon bilisummaaf gochaa jiru amanuun dirqii itti ta'e. Yeroo kana saba kana qixeessuu, jajjabeessuu, sabichi waan isaaf malu akka falmatu karaa itti agarsiisuun odeeffata dhugaa taate kennuufiin karaa Saabaa'oo yookaan sagalee bilisummaa Oromoo uummata Oromoo dhaqqabsiifamaa ture jechuudha. Kun egaa bara 1990moota keessa jijjiirama haala sanarra ta'e irraati. Chaarteraan booda adda bilisummaa Oromoo fi wayyaanee gidduu lolli uumamuurraa sagaleen bilisummaa Oromoo akka duraanitti itti fufuu hin dandeenye. Diinni uummata Oromoo wayyaaneen dhageettii sagaleen bilisummaa Oromoo qabuu fi bu'aa inni argamsiisu waan hubateef kanneen sagalee bilisummaa Oromoof anteenaa gargaaraa turan akka gargaarsa isaanii dhaaban gochuu danda'urraa sagaleen bilisummaa Oromoo dhaabbatuun dirqii ta'e. Bara 1992 yeroo hamtuu keessatti sagaleen bilisummaa Oromoo qilleensarraa dhabamuun qabsoo bilisummaa Oromoo irratti miidhaa olaanaa geessise. Keessumaa waraana bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa kan qabuu fi akka wal quunnamsiistuutti tajaajilaa kan ture sagaleen bilisummaa Oromoo wayita kanatti qilleensarraa dhabamuun waraana bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota haala rakkisaa sana keessatti maal keessa akka jiran olmaa guyyaa walii baruun rakkisaa ta'e. Sagaleen bilisummaa Oromoo 1992 yeroo adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahee waraanni bilisummaa Oromoo mooraatii bahee mootummaa wayyaanee wajjin waraana wayyaanee wajjin lola seenee gidduutti cufame jechuudha. Lolli sun jalqabee guyyaa tokko booda reediyoon kun ni yaadaddaa oduu lolaa gara Baalee lola guddaa ta'ee injifannoo guddaa ta'e galmaa'ee sana dabarsee achumarra dhaabbatee jechuudha. Suni miidhaa qalbii guddaa irraan ga'e miseensota keenya yeroo sana. Bara 1992 adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan wayyaanee waliin hojjechuu yookiin immoo chaartericha akka yaadametti kabajamee waliin deemuu hanqachuurraa adda bilisummaa Oromoo dhiibamee chaartera keessaa bahuun ni yaadatama. Yeroo chaartera keessaa bahetti lolatti seenamee jechaadha. Mootummaa wayyaanee qoodni miidiyaan qabu waan beekuu fi sagalee bilisummaa Oromoo waraanaan walqixatti ilaaluudhaan cufamuu akka qabu murteeffate jechaadha. Kanarraa kan ka'e egaa Saabaa'oon alarraa darbaa ture, biyya ollaarraa darbaa ture, warra biyya ollaa gaafatuudhaan akka irraa cufan taasisee sanarraan egaa qilleensarraa dhabame jechaadha sagaleen bilisummaa Oromoo. Sagaleen bilisummaa Oromoo qilleensarraa dhabamuu jechuun hariiroo uummataa fi adda bilisummaa Oromoo. Hariiroo waraana bilisummaa Oromoo fi yookiin quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gidduu kutee jechaadha. Tattaaffii miseensota dhaabaa fi sabboontota Oromoo biyya keessaa falaan
haala ulfaataa keessatti sagaleen bilisummaa Oromoo qilleensa irratti deebisuun deebi'ee danda'ame. Rakkinoota adda addaa keessa taree jabaataa dhufuun sirnaan gad dhaabbate. Miidiyaa jabaa diinni firri hordofu madda odeeffannoo ta'ee mul'ate. Addi bilisummaa Oromoo miidiyaan kun barbaachisaa akka ta'e ni beeka. Uummannis akka inni miidiyaan kun kiyya jedhee jala hordofaa ture deebi'ee argachuu hawwii guddaa akka qabu ifaadha. Miseensotis immoo sagaleen bilisummaa Oromoo deebi'ee qilleensarraan dhaga'amuun fedhii fi hawwii isaanii isa duraati. Kanarraa kan ka'e egaa hoogganni dhaabaa, miseensi dhaabaa, keessumaa miseensonnii fi deeggartoonni dhaabaa ala jiran waan kun deebi'ee qilleensarra ooluu qaba kan jedhu egaa maallaqaa fi beekumsaan gargaaruudhaan deebi'ee qilleensarra ooluu danda'eera jechaadha. Sun deebi'uun egaa jireenya dhaabaa caalaatti mirkaneesse. Haamlee uummata keenyaa bakkatti deebisee haamlee miseensotaas qabsoo isaanii qabsoorra jiran deebi'ee akka cimu akka jabaatu taasisuu danda'eera jechaadha. Har'a sagaleen bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa lama sa'aatii lamaaf afaan lamaan dabraa jira. Sa'aatii tokkoof walakkaa afaan Oromoon, walakkaa sa'aatiif ammoo afaan Amaaraan dabra. Sagaleen bilisummaa Oromoo har'a sadarkaa duraanirra jijjiirama guddaa qaba. Humna gaazexeessitootaa ogummaa qabanii fi meeshaa barbaachisu guuttatuun hojjetu irratti argama. Kanatti dabalees biyya keessaaf alatti agabaastota horateen kan durii caalaa odeessa ho'aaf qabatamaa uummatootaan gahaa jira. Eega sagaleen bilisummaa Oromoo immoo hundeeffame waan barreeffamaan yeroo dheeraa irraa fudhatu yeroo tokkichatti
Addi bilisummaa Oromoo maal keessa jira? Kaleessaas maal keessa ture? Uummanni Oromoo maal keessa ture? Har'a hoo maal keessa jira? Gaafiin uummata Oromoo maali? Kana hundaa'uu yeroo gabaabaa keessatti dhageessisuudhaan sagaleen bilisummaa Oromoodha. Bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamuruudhaan hundeeffamee uummata Oromoodhaa bakka jiranitti gammachiisee onnachiisee akka abdii horatan taasise jechuu dandeenya jechuudha. Sagaleen bilisummaa Oromoo humna qabsoo bilisummaa Oromooti. Humna qabsoo keessaa tokko. Jaallan namoota hagoodhaan gaafa san jalqabanii osoo walirraa hin citin bakka wal bu'aa haga yeroo ammaan tanaatti gaa kunoo miseensota hedduus dabalatanii muuxannoo hedduus argatanii miidiyaalee yeroo ammaan tanaa addunyaarra jiran waliin dorgomuudhaan odeessa adda addaa teekinooloojii baraatii wajjin wal simsiisuudhaan yeroo ammaan tanaa qilleensarra walaa jiraa jechuudha. Kun kanama akkanatti argamee miti. Qabsoo yeroo dheeraa keessa bu'aa bayii hedduu keessa obsaa fi murannoodhaan of kenniinsaan cichoominaan kan as ga'e jechuudha. Kanaaf jaallan sagalee bilisummaa Oromoo irra hojjetaa turanii ammallee itti jiran hundaa'u baga ittiin geenye baga walumaanuu geenye galanni keessanis bilisummaa ta'uun jaan jechuudha. Innaa bu'aa bayii sagaleen bilisummaa Oromoo keessa qaxxaamuree sadarkaa ammarra jirurra ga'uu isaa kana kaafnu maddi milkii isaa maddi injifannoo miidiyaa kanaa sabboontota rakkoo isaaniirra gammachuu saba isaanii kabajamuu mirgaaf bilisummaa lammii isaanii dursan ta'uun ifaadha. Keessumaa'uu miidiyaa kana keessatti qooda olaanaa fudhachuudhaan qabsaa'onni milkaa'ina miidiyaa kanaatiif kan isaan irraa eegamu hunda taasisaa turan danuudha. Gootota gumaata olaanaa taasisaa turan kanneen keessa har'a kan lubbuun nu faana hin jirres hedduudha. Jaalleen Muhammad Saanii fi Jibriil Huseen miseensota hangafa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo keessatti qooda qaban qabsoo keessatti wareegamanidha. Ani sabaa'oo baruma inni dura qilleensarraa oole jalqabeetiin sabaa'oo keessa jira. Kana jechuunis bara 1988tti gaafa sabaa'oon dura qilleensarra oolee biyya Jarmanii keessa magaalaa Breemen jedhamtu takka naannoo sanitti aadaa agarsiisuuf dhaqne akka sagaleen bilisummaa Oromoo qilleensarra ooluudhaaf tattaafatamaa jiru karaa waajjira keenyaa naannoo Kartuum jiru dhagayaa turre. Yoom akka inni qilleensarra oolummoo hin barre turre. Haa ta'u guyyaa sanii nuti hojiidhaaf naannoo san jirra turre. Sagaleen bilisummaa Oromoo kunoo har'a qilleensarra oole gaafa nuun gammachuu hamma nan jedhamne nutti dhagayame. Kana naan jee jaalle kiyyaa har'a rubbuun hin jirre Taayyee Tafarraadhaa mee kootu dhaqnee telegiraama erginaa kan jedhu sagalee gammachuudha waajjira keenya Kartuumitti telegiraama erginee jechuudha. Hin turre san booda akka koree gargaartutti naannoo Awurooppaarraa nama tokko biyya Ingilizii Damissee Tulluu jedhama Taayyee Tafarraa akka koree gargaartutti baroota kana eegallee waan kana hordofaa turre jechuudha. Akkuma walitti ibsametti dhiibbaa diinaan kan ka'e kanneen anteenaa nuuf arjooman dhaabuu isaaniitirraa kaka'e sagaleen bilisummaa Oromoo yeroo murtaa'eef qilleensarraa dhabamee haa turuyyuu malee sagaleen dhugaa sagaleen bilisummaa sagaleen uummata Oromoof dhaabbate kun bara 1999 tattaaffii sabboontotaa fi qabsaa'otaatiin anteenaa biyya alaarraa kireeffatuun tamsaasa isaa deebi'ee eegale. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Anteenaa fi baasii anteenaaf barbaachisu argamsiisuu keessatti ifannaaf nuffii tokko malee akka sagaleen bilisummaa Oromoo qilleensarraa hin dhabamne namoota qooda olaanaa qaban keessaa tokko kaharra lubbuudhaan nu faana hin jirre jaalle Taayyee Tafarraati. Walga'ilee adda addaa kan akka Oosaa faarrattis
akka sagalee bilisummaa Oromootti waraqaalee dhiyeessaa turan. Dhimma miidiyaa fi kanatti rarra'an jaarmonni adda addaa qopheessan irrattis Jaalli Taayyeen sagalee bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan irraa qooda fudhachaa turan. Walga'iin Kooppenhaaganitti bara 1990 keessa geggeeffamee ture kan Jaalli Taayyeen irraa qooda fudhatan isa tokko ture. Yaa qoonni Taayyee Tafarraadhaa kan waan akkana salphatti himamee dhumuu miti jaalatayya. Taayyee Tafarraadhaa 98 keessa walga'ii naannoo Oslootti tahe har'aan tana seenaa sabaa'oon irraa haasa'umo kana hundaa'u walga'ii naannoo sanitti tahetti walga'iin kun kan ummata reediyoona addunyaadhaa walga'ii san irratti argamee walga'ii san irratti sabaa'oo akka miseensa reediyoo addunyaa taatu galmeessisee deebi'ee nu dhufee jechuu jaalla kun. Har'aan tana nuti san irratti hundooyneeti achiin booda sagalee bilisummaa Oromoodhaa mana mootummaa seeraa dhaynee galmeessisnee seeraan reediyoona kana beeksifnee jechuudha achiin booda. Kanaaf Taayyee Tafarraadhaa dhugumatti har'aan tana kana hojjete san hojjete waan lakkaa'ee fixuu miti jechuuf hin jaallatanii. Jaala seenaan isaan daganne kanatti biyya naa salphatu jecha qooda kennaniif sagaleen bilisummaa Oromoo galata guddaa galchaaf. Seenaa keessattis yaadatamaa jiraatan. Kanneen wareegamaniin alattis harrayyuu sabboontoti ilmaan Oromoo bakka adda addaarraa sagalee bilisummaa Oromoo yaadaaf qabeenyaan gargaaraa kan jiranis galanni isaanii guddaadha. Sagalee bilisummaa Oromoo itti fufiinsaan akka hojjetu taasisuu keessatti qoodni miseensota dhaabaa fi sabboontotaa murteessaa ture. Gargaarsa miseensotaatiin alattis sagaleen bilisummaa Oromoo hagaarraa jiraachuu hin danda'u jechuutu danda'ama. Waan ta'eef kanneen dirqama sagalee bilisummaa Oromoo ofitti fudhatuudhaan hojjechaa turanis tahan kanneen maallaqa anteenaaf barbaachisu buusuudhaan qooda kennan hundi galata qaban. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Sini moona, sin dadanna, si jalanna, sini moona, sabao. Gachana Kenya, Damboga Kenya, agartu Kenya. Haa ta'u malee sagaleen bilisummaa Oromoo har'a sababa qabeenyaan yeroo dheereffatuu dadhabuurraa guyyaa lamatti murtaa'ee jira. Kun ammoo odeessa shaffisaan dabarsuu fi qophiilee akka barbaachisummaa isaanitti yeroon qilleensarra oolchuu irratti dhiibbaa uumuu qabaatuun dhokataa miti. Jalqabumarraas taanaan addi bilisummaa Oromoo miseensota isaa fi hawaasa Oromoo abdatuudhaan sagalee bilisummaa Oromoo eegalee. Hagaarraan kan gahes gumaacha miseensotaa fi uummata keenyaa ta'uun ifaadha. Arras itti fufiinsa sagalee bilisummaa Oromoo fi guddina isaatiif murteessaan qooda miseensota dhaabaa fi hawaasa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo har'as qooqa bilisa sabni Oromoo of harkaa qabudha. Jajjabeessamuus qaba. Seenaan sagalee bilisummaa Oromoos ol kuufamuu qabaa jenna karaa gara biraa wanti ta'uu qabu keessaa tokko. Kanaafiyyuu sagaleen bilisummaa Oromoo kan seenaa Oromoo keessattis bakka guddaa qabaatee jiraachifamuu qabu. Seenaansaa barreeffamee dhalootaaf darbuu kan qabudha. Kan ogummaa sanarratti qaban hojjechuu qabanii jenna kan dhaabnuuf gara biraan. Gara biraatiin seenaa akkuma qabaatu kana gara sabquunnamtii isa guddaa olaanaa biyyoolessaa kan egeree Oromoo ta'ee akka inni jabaatee ijaaramuuf bifa hundaatiin tumsamuu qabaa kan jedhudha. Sabni Oromoo sana mataa keessaatii qabaate kansaa kan bilisa ta'e gabrummaa keessatti dhalatee gabrummaa keessatti qooqa guddate wanta ta'eef kan bilisummaa labsisiisee uummaticha karaa agarsiisaa jiru wanta ta'eef kanaafiyyuu isa kana akka meeshaa olaanaa qabeenyaa guddaatti kunuunfachuu qabaa jenna dhaamsi keenya gara biraan. Sagaleen bilisummaa Oromoo yeroo akka har'aa meeshaan ammayyaa hin babal'atin uummata Oromoo golee Oromiyaa hundatti laallee bilisummaa itti labsaa ture. Har'as itti jira. Kun gara fuulduraattis caalaatti jabinaan itti fufuu qaba.
har'a meeshaan ammayyaa sagaleen raadiyoo wanta adda addaa bakka adda addaa irraa darbullee sagaleen bilisummaa Oromoo hangafummaadhaan sagalee amma biyya adda addaa irraa darban ni caala. Seenaa uummata Oromoo, seenaa qabsoo Oromoo keessattis bakka olaanaa qaba. Kanaaf sagaleen bilisummaa Oromoo qooqa Oromooti. Caalaadhumatti jabaatee hojjechuu qaba. Qabsoon hadhooftus yeroon tutturus bilisoomuun keenya mirkanaa'aadha waan ta'eef jabaannee wal jajjabeessinee gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'utu nurra jira. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Hojiin sagaleen bilisummaa Oromoo hojjetu hojii sabichaati. Sagaleen bilisummaa Oromoo daran jabaatee hojii isaa saffisiisan akka hojjetu yaada, qabeenya, waan dandeettii isaatiin hundumaatiin uummanni Oromoo bira dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Meeshaa mataasaa kan ijaarratu, kan jabeeffatu, kan akka inni gaariitti ta'ee sadarkaa addunyaatti ba'ee uummata isaatiif falmuu danda'u kan godhachuu danda'u uummatuma isaati jechuudha. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuudhaaf sadarkaa duraatti staafiin yookaan isin kanneen sagalee bilisummaa Oromoo irratti hojjettan jabaattanii raadiyoo kana raadiyoo cimaa kanaan duraa caalaatti humna qabeessa akka ta'u taasisuu irratti qoodi isin gumaachitan guddaadha. Ammallee sanarratti tattaaffii hedduu gochuudhaaf humna namaatiinis karaa qabeenyaatiinis irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedheen dhaama. Uummati Oromoo immoo deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo fi jaallattoota sagalee bilisummaa Oromoo raadiyoo kana jiraachisuudhaaf qabeenyaadhaan yaadaan waan danda'an hundaatiin raadiyoo kanaaf akka gumaachan dhaamsa dabarsa. Akkuma sabboontonni qabsaa'onni irra deddeebi'anii jedhan sagaleen bilisummaa Oromoo Oromoof madda odeeffannoo dhugaatii miidiyaan gafa dhiiga qabsaa'otaaf sabboontotaatiin ijaaramee sagalee bilisummaa labseedha. Miidiyaa qaaf dhaabbate miidiyaa mirgaaf bilisummaa Oromootiif dhaabbate kan ammoo akkuma kunuunsee har'aan ga'e kan caalaatti jabeessee akka bilisummaa Oromoo labsu taasisus sabboontotuma gammachuu ofiirra injifannoof bilisummaa lammiif dabarsanii of kennanidha. Dhaggeeffattoota sakaalee deeggartoota sagalee bilisummaa Oromoodhaaf dhaamsanii qabu. Sagalee bilisummaa Oromoo kun waggaa 27 ta'e ergi hundeeffame yookiin immoo tamsaasa isaa ergi jalqabe. Waggoota kana hunda keessatti yeroon itti hirmaannaan uummataa biraa hafe hin jiru. Odeessa dabarsuudhaanis haa ta'u, buusii maallaqaa buusuudhaanis haa ta'u, dandeettiidhaan barruulee garaagaraa gumaachuunis haa ta'u qoodni uummata keenyaa baay'ee guddoo fi gammachiisaadha jecha. Irra guddaa gargaarsuma uummata keenyaanuu lubbuun saabaawoo dheerachuu danda'e jechuutu danda'ama. Kanaaf egaa itti fufiinsa isaa iggitiitti gochuudhaan ammayyuu qoodni uummataa murteessaa ta'uun hubachiisuu barbaada. Kanaaf rakkinoonni jiraachuun ifaadha. Hanga barbaadamee qilleensa irratti argamuudhaan odeessa ho'aa fi qabatamaa yeroodhaan dabarsuu irratti hanqinni yeroo waan jiruu fi akka barbaadametti hojjetamaa kan jirre ifaadha. Sanagaa bal'ifachuudhaaf guyyaa tamsaasa isaa dheeressuudhaaf
ammayyuu gargaarsi uummataa murteessaadha. Akkuma beekamu addi bilisummaa Oromoo kiraa baasuudhaanii tamsaasa isaa sanaa uummataan dhaqqabaa jira. Sanagaa yerootti dabaluu fi sa'aatii isaa dheeressuuf ammayyuu kan barbaachisu maallaqa jechaadha. Maallaqa qofa osoo hin taane immoo gumaacha adda addaas ni barbaada dandeettiidhaanis haa ta'u waan garaagaraatiin. Kanaaf uummanni keenya akkuma kanaan dura saabaa'oo jireessuudhaaf akka inni tamsaasni isaa addaan hin cinne gochuu keessatti qooda olaanaa qabaate ammas itti fufinsaan gumaacha isaa dachaadhaan guddisuudhaan akka guyyuu uummata keenya dhaqqabuu dandeenyuuf gargaarsa isaa akka itti fufuun dhaamsa kiyya dabarsuu barbaada. Uummati Oromoo kan keessaaf ala jiraatu sagalee bilisummaa Oromoo caalaatti jabeessuu dorgomaa taasisuu fi guyyaa tamsaasa isaa babal'isuuf qabeenyaaf dandeettiin akka itti dirmatu sagaleen bilisummaa Oromoos hiree kanaan yaamicha isaa dabarsaa. Sagaleen bilisummaa Oromoo bara baraanaa jiraatu injifannoo uummata Oromoo. Sabaon, Arraja, adda bilisummaa Oromoo. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa hanga ammaatitti qophii isin bira gahaa tureen bu'aa bahii sagaleen bilisummaa Oromoo waggoottan 29 darbaniif keessa darbe akka hubattan shakkii hin qabnu. Sagaleen bilisummaa Oromoo gurraaf ija uummata Oromoo ta'ee tajaajilaa turee fi tajaajilaa jiru kun fuuldurattis cimee gurraaf ija uummata Oromoo ta'ee hanga guyyaa bilisummaa uummata Oromootitti akka hojjetuuf akka cinaa dhaabbattanis shakkii hin qabnu. Warri tanaan dura biran jirres fuulduratti waan kanarraa kaatanii akka bira dhaabbattan ammallee waamicha keenya. Egaa qophiin keenya asirratti goolabamee jira. Ittaansinee faaruu sagalee bilisummaa Oromoo kana ilaalchisuudhaan baandiin woboo faarfate isin affeerre qophii keenya cufna. Nagaatti isiniin jenna. Adunya
Jabsi deebisii duubatti